Hayyee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti yeroon buna danfisu nan haasa'a jedheen keessummaan na bira jira sodaadheenis so har'ammoo dhufee mucaa xinnoo kun na bukkee ilaalaa jirtu maal jennaree mucaa xinnoo kana fidadheen jira na bira jirti bor prankiidhaan nan boochise maa boochifte naan jedhe har'umaan hin jalqaba kana malee maan qabu ishee waa'ee kana wanti ishiin beektu jiru garuu nan barsiisa amma bartuutti garuu ila maa boochiftallee naan hin jedhina dhugaa waagaa isin hin jedha so akkasii yaa hojii baay'ee waan hin qabneefis daa'imtiin jiru hojii guddaa waan hin qabneef manuma keessa qofa buna namaa danfistee mi'a kanuma kanaaf hin barbaade ishee argadhe jechuudha kana akkam jirtu Akkam jirtu. Sirriitti sagalee kee fuudhee akkam jirtu Akkam jirtu. booda nan barsiisa akkam jirtu anyways mee yaada yoo qabaattanii naaf ibsa maaliif ishii gugurdoo fidatini naan jechuu dandeessu maasii hojjetu kun xinnoodha jechuu dandeessu xinnoodha bargeet yaa ta'us birrii dhumaanii haa ta'u garuu hojii gugurdaa maan qabu kaan suuqiin hojjechiisaa fi suuqii namni darbee akkan hojjenne hin beektu sinis hojii gugurdaa biraa immoo wanti hin qabu hin jiru kanaaf manuma keessa waan xixiqqaa naa hojjetti ganama itti agarsiisee yoon bahe qursiin gootee iddoon hojjedhuun fiddii miisaa irratti immoo shiroo itti lafa kaa'ee fiillee itti agarsiisee amma baraa deemti waan ta'eef guddachaa deemti waan ta'eef kanaaf akkasii iddoo hojjettis immoo meeshaa dabilii waan hin qabuuf hojjechaa achi qoxaarii qaba waan ta'eef nan dhibu biddeena guyyaa lama nan tolfadha itti absiitii naa buustee lafa keessi bargit otoo daa'ima keessan ta'e waan ishiin hojjettu sinuun beektu namni xinnateef guddateef otoo hin taane ogummaa sammuu isaatiiti kan ka'u beekti jechuu dandeessu garuu hin beekti maatii biras otoo hojjettu dhuftee haa ta'u fira birallee duraan teessee dhuftee iddoo taate maddee wayii jechuudha. Isan taa'etti Finfinneedha. Finfinnee ji'a 9 wayii moo 8 yookiin waan akkasii obboleettii haadha bira teessee dhufte. So kanaaf waan xixinnoo hin beekti jedheen yaada waan ta'eef hin beektis immoo darbe garuu torbee lama argaa fidee bara. Beekaa zimmisin jala'ee biizin ta'e dhugaa ayyaana waan ta'eef ni malee. Beekaa zimmechuufi miti kanaaf yaada qabdan naaf barreessa maaf xinnoo fiddee hojii sirriitti kan si hojjettu yoo hojjettan yaada keessan hin barbaada kanaaf gaafin boochise immoo irratti waa hojjedhe gaafan boochise waa ammaaf maal akka irratti hojjedhu hin beektu gaafan hojjedhe of eegaa yaadan irratti laatina na akkasiin isiniin jedhaa masqallis gahaa jira dhufaa jira ayyaanni guddaanii har'a immoo sanbata guddaadha yeroon buna danfisuun viidiyoo isinii gochaa isin haasofsiisa jedheen dhiise akkasii kanumaaf inni isinitti dhufe gara keessan gaafan dura fidu maal akka fakkaattu borummoo yeroo holtee bulte maal akka fakkaattu isin isin murteessitu dhugaa jiru so kanuma isin ibsuufan dhufe baay'ee